Ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota Gadaa Taalentii Show anaa dhufu isiniin jenneer. Gadaa Taalentii Show tamsaasa kallattii kan isiniif dabarsu toora TikTokii Baaleen Bu'aa Entertainment irratti dorgommiin aartii maddi bohaartii sanbata xiqqaa galgala akkuma itti fufetti jira. Dilbata galgala ammoo sagantaa addaa weellisaa duraanii kan anaaf siif abbaa Yunus Abdullaahi. Eeginaati hammaan amma ajjiru kanatti yoo ana gootana godha bakkaan gamu manan gamu. Dhiyaatu tamsaasa kallattiin weellistoonni jajjaboonis argamu bira. Lootan dubbisaa maaliif na dagattu iji koo akka durii lafa nan agartu. Umuriin koos deeme lafti koos galgala otoon lubbuun jiru mee malanaaf mala. Saba guddaaf beekaa Oromoo irraa margee dhibeef saaxilameen qofaatti of arge. Jedhee sin gaafata hayyuun Oromummaa hangafni duraanii bira haa dhaabbannu Yunus Abdullaahi. Godaanni sabaatee sabasaaf eelahee hacuuccaa gabrummaan birmaduu beelahee kan diinni cafaqnaan lubbuun du'a didde kan dukkana keessa aartii sabaatti tamsaasa reediyoo kan yeroo jalqabaa weelluu sagaleessaan waan qabsoo lallabaa. Bilisummaan aannanii abbaa beeku dhuga kan bilisummaan beeknee irra taa'ee jedheeti weellisee dhaloota dammaqsee weelluun gurra seentee mootii yeroo sanaa du'atti murteesse garuu rabbiin tiksee lubbuun har'a geesse Oromoo gargaari hanguma dandeesse. Gumaata gumaachaa jiraatti biraa haftee gaafa du'een booyin suura isaatti dhaqxe dilbata galgala akka biyya keenyaatti sa'aatii 3 irraa eegalee tamsaasni kallattii toora TikTokii Baaleen Bu'aa Entertainment irraan itti fufa. Bira haa dhaabban weellisaa duraanii hayyuu Oromummaa Yunus Abdullaahi.